Harka fuune akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun qophii addaa televezyiinii OBS qophii addaa keenya irraatiin itti gaafatamaa sab-qunnamtii adda bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaa keessummaa godhanneerra baga nagaan dhuftan obbo Battee. Ayya baga nagaan eegda. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya addaa irraatiin dhimma filannoo baranaa akkasumas dhaabni isaanii maal keessa akkamitti qophaa'aa akka jiru akkasumas haala siyaasaa sabaa fi kan biyyaa irratti xiyyeeffannee keessummaa keenya wajjiniin turtii goona hanga xumuraatti akka nu hordoftan isin affeera qophii kana qopheessuudhaan birraa laggasaa isin faanaan tura ogeeyyiin kaameraa keenya Saayid Hussein Abdul Qaadirii fi Hawwii Gurmuus qophii kana qindeessuudhaan nu wajjiniin turu hanga xumuraatti akka nu hordoftan isin affeera. Obbo Battee gaaffii televezyiiniin OBS isinii dhiyeessuudhaaf jedhe fudhattanii stuudiyoo keenyatti waan argamtaniif maqaa daawwattoota keenyaan baga nagaan dhuftaniin isiniin jedha. Garuu gaaffii koottiin jaa addi bilisummaa Oromoo umurii isaa dheeraa waggoota 50tti siquu keessatti yeroo jalqabaatiif barana filannoo biyyaalessaa marsaa 6ffaa Itoophiyaatti filatamuudhaaf jedhu irratti hirmaachuudhaaf jedha. Mee qophiin keessan maal fakkaata? Ayyee gaaffii gaariidha. Waggaa amma kana keessatti addi bilisummaa Oromoo filmaataaf yookaan dorgommii filmaatatiif dhiyaateen beeku yeroo muraasa bara chaartaraa nuti illee ijoollee turre filannoo yaalii jedhamu tokko godhameera achirratti qooda fudhatee akka ture himamaa sun waan xiqqoodha. Sanaan as filannoo dorgommii politikaatiin filannoodhaaf dhiyaatee beeku. Qabsoodhaaf garuu akkuma jette yeroo dheeraa qabsoo Oromoo sabboonummaa Oromoo geggeessaa tureera. Egaa kabaranaa kunis ta'uusaa ija shakkiitiin ilaalla. Sababni isaa bareeggaddaa nuti qophii turre filannoo bareeggaddaa godhama jedhameef maaliif bareeggaddaa ganni mootummaa yeroo darbee irra ture yeroo itti xumuramu ture yeroo sanatti filannoon biyyoolessaa ni geggeeffama nutis akka paartiitti yookaan paartileen Oromoo kabiroos qooda fudhatu jennee qophii hamma humna keenyatti godhaa turre yeroo inni jala bu'us garuu filannoon sun darbuu isaatii wal qabatee jeequmsa siyaasaa baay'eetu dhalate. Jeequmsa siyaasaa, jeequmsa heeraa amma immoo jeequmsa nageenyaaf tasgabbiittu biyya goolaa jira. Haala akkasii keessatti ejjennoon keenyas ta'e haalli nuyi siyaasa biyyattiitti ilaallu jijjiirameera. Sababni isaa ajjechaa Haacaaluu hordofee jeequmsa biyya Oromiyaa keessatti akka addaatti ka'een miseensonni keenya, hoogganoonni keenya, waajiroonni keenya cufamanii jiru, hoogganoonni keenya hidhamanii jiru iddoo baay'ee irratti. Kunis kan ta'e immoo seeraan ala. Bakka baay'ee irratti namoonni hidhaman mana murtiitti dhiyaatanii adeemsa seeraa keessan dabarre. Kabraa kan dhiyaatanii manni murtii walaba godhellee immoo gadi hin dhiifamne. Kan abbaan alangaa himannaa irraan qabu jedhee himannaa isaanii cufeellee hidhaa jiru. Hoogganoonni akka Jaal Mikaa'el, Jaal Kennesaa Ayyaanaa kan abbaan alangaa himata isaanii cufe. Kanaaf biyya kana keessa mootummaan yoo jiraate mootummaa bakka bu'ee kan nama himatu silaa abbaa alangaati. Abbaan alangaa himannaan qabu jedhee mootummaa isa kamtu qabee akka jara kanaan jirullee sadarkaa hin beekne irra jirra. Egaa yeroo jalqabaatiif addi bilisummaa Oromoo haala kanaan haala akkasitti rakkisaa ta'e kanaan filannoodhaaf dhiyaatuuf of qopheessaa turullee haalli qabatamaan immoo dhaabichitti jiru amma sadarkaa waajirri giddugalasaa yookaan waajirri muummeesaa kan Gullallee harka poolisii naannoo Finfinneetiin qabame hojiin idilee achi keessatti hojjetamu hundi uggurame tarii qondaalota achi keessatti hojjetaa turre waliin hin turre nama 26 kaleessallee Jaal Gadaa Gabbisaa qondaala jaarmiyaa irratti hojjetu hidhameera. Kanaaf qondaalota waliin turre keessaa tarii ana qofatu hafe jechuun hin danda'amu. Hoogganoota keessas hoogganoota muraasatu hafe. Miseensonni gumii sabaa, miseensonni shanee gumii mana hidhaa jiru. Maarkee caalu. Haala akkasii keessatti jaarmiyaan kun filannoo kanarraa yoo hafe akka keenyatti
nutu keessaa ba'ee yookaan boykoot godhe hin jennu. Sababni isaa inni ugguramaa jirra. Waajjira keenyatu ugguramaa jira. Miseensa keenyatu tokko tokkoon guuramee hidhamaa jira. Qondaalota waan kana mijeessantu hidhamaa jira. Kaadhimamtoota jennee gandarratti aanarratti kan qopheessaa turre kan leenjii gahaa fudhatanii kan karaa biraatiin taajjaballee ta'anii dhiyaachuu malan kan ofii isaaniitti kaadhimamaa ta'anii dorgomuu malan kumaatamaan. Boordii filannoo qofatti kan galchine gara fuula 39 ka ta'u. Eegas immoo abdeet goonee kan daballeef qondaalonni sadarkaa aanarra jiran nama 1,000. Kan sadarkaa godinaatti qindeessaa turan nama 145. Kan sadarkaa waajjira giddugalaatti hojjetaa turan nama 30 amma immoo namni tokko itti dabalame nama 31. Kanaaf sadarkaa kanatti dhiibbaa gahaa jiruun filannoo kana keessas qooda fudhanna jechuun waan fakkaatu miti. Amma kaadhimamaa dhiyeessuuf guyyaa 3 ta'a. 8 itti dhiyeeffama. Nuti garuu sochii walabaa godhuu hin dandeenye. Miseensi keenya qondaalli amma maqaa sii dha'e kun leenjii jaarmiyaal miti mootummaa tokko waa'ee filannoo irratti qopheessu sartifikeetti illee fudhatee leenjii sanarra ture. Inni bahee achi bahee leenjii kana warra biraatiifis kennee sochii karaa nagaatiin godhamu kana qondaalota biraa leenjisee sochitti galuuf ture. Nama kana gaafa inni leenjii fudhatee waraqaa sana fixee bahu eegamee mana isaatii fuudhame. Haala akkasii keessa otoo jiramu hunda caalu kaa waajjira muummeeti. Waajjira muummeetti galtee hojii idilee kee hojjechuu dhaabni hin dandeenye. Hoogganni kee hayidureen kee waajjira sana seenuu bakka hin dandeenyetti filannoo guyyaan 3 kaadhimamaa dhiyeessuuf hafetti qooda fudhanna jechuu hin dandeenye. Ammoo kana fedha keenya ni miti. Nuti hamma dandeenyetti qophiidha. Deemaa turre waan hunda keessaa qooda fudhataa turre mallattoolee fudhanneerra. Kan hundaa gooneerra hamma dandeenyetti otoo dhiibamnutti deemneerra asiin geenyeerra garuu amma haalli jiru waa tokko banaan goone. Haa ta'u akkuma amma kaastan egaa filannoon barana filatamu kun ji'oota muraasatu hafa. Dhaabni keessan immoo erga nageenyaan biyya keessatti dorgomee filannoo kana keessatti sirmaatuu fedda biyyatti galee waggoota 2-3 kana keessatti dhiibbaawwan amma jettan kun ka'aniiru. Mee keessoon dhaaba keessanii akkasiin humna godhattanii yeroo baay'ee amma hanka'u alaa dhaabni keessan humna godhatee dhiibbaawwan akkasitti nurratti godhama jettan kana akka inni hin injifanne akka inni hin moone kan godhu harca'uu keessoo keessaniiti komiin jedhu isinirratti ka'a. Keessattuu erga dhaabni biyyatti galee hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo hojii raawwachiiftoonni ittaanaa hayyuu duree irraa kaasee addaan fofottoquutu mul'ata. Dhimmoota akkasii furtanii tokkummaa keessan cimsitanii filannoo kana akkasin akka keeyyatti hin dorgomneef keessoon keessan rakkoon humnee dhiibbaa alaa jiru kanaan alatti dhiibbaan ala jiru akkuma jiru ta'e. Keessoo wanti jedhamu kun dogoggora. Rakkinichi keessarraa kaane. Rakkinichi keessarraa ka'e kan jedhamu waltajjii tokko irratti walitti dhuftee yookaan sadarkaa 5 gumii yookaan sadarkaa gumii 7tti ajandaa tokko qabsiiftee haasoftee sanarratti yoo wal dhabdee ilaalcha adda addaa qabaatte tokko akkuma waliigalaatti adeemsa jiru irrattis garaagarummaa yoo horatte inni tokko gamanaan deemna jedhee inni kan biraa gama biraatiin yoo kan jiru ta'e ilaalcha istirateejii yookaan tarsiimoo irratti garaagarummaan yoo dhalate sanas immoo waltajjiin amma siin jee kanatti dhufe garaagarummaadhaan yoo kan addaan baamu ta'e waan akkasiiti kan keessaa dhalate jedhama. Inni amma ati kaaste kunis kan alaati. Alarraa induusti ta'e. Alarraa dhiibbaa harka mootummaattu waan kana keessaa qaba. Ifatti kan mul'atedha. Akkuma sii kaase hoogganoota keenya gama tokkoon akkanatti hidhamee sochiin isaanii danqame gama tokkoon immoo jarri kun poolisii mootummaatiin ajjabamaniiti waajjira weeraran. Sochii danqaama uumamu kanallee isaan harka akka keessaa hin qabne wabii hin qabne. Sirriitti miseensota gidduutti kan haasa'amaa jiru eeruu jarri amma gara sanatti deeme kun kennuu fi hordofii isaan godhaniin namoonni hidhamaa jiru, hoogganoonni hidhamaa jiru jedhama. Kun kaayyoorraa maqanii kaayyoo ajandaa dhaaba biraa tarkaanfachiisuun yakka akka seera keenyatti.
fedhii ufiitiin akka miseensummaarraa of kaasutti lakkaa'ama. Amma wanti mul'ataa jiru warri kuni bahee ajandaa irratti sadarkaa hogganaatti fidanii haasa'anii garaagarummaan uumameen jiru. Garuu ergama gara biraatiin itti kenname fudhataniiti akkuma OBO irratti bara 98 yaalame waajirri isaa saamame. Akkuma qinijjit 98 ammas gaafa hogganni mana hidhaatti guuramu namoonni jalarra jiran immoo ka'anii dhaabichi kan kooti jedhanii seerummaa fudhatan sana lamaan kanatu nurratti raawwatame yaalame. Gama tokkoon hogganoonni qaroo ta'an dhaaba kana tarkaanfachiisaa turan hin hidhaman otoo yakka hin qabaatin ammallee manni murtii walaba otoo isaaniin jechaa jiru isaan akka qabootitti qabanii taa'aman. Gama biraatiin immoo waajjira poolisii federaalatii fi poolisii finfinneetiin weerarame. Hayyudureen dhaabaa humna poolisiitiin akka ba'u godhame. Kuni rakkoo keessaa miti. Rakkoon keessaa ilaafilaamedhaan taa'anii sirna qaba dhaabichi achirratti walitti dubbatanii garaagarummaa kana yoo sadarkaa shanee gumiitti furuu dadhaban gumii sabaatiin garaagarummaadhaan nuuf haa ga'amu jedhamee gumii sabaatirrattis ammas yaada sana tarkaanfachiisanii achirratti kan wayabate sagalee maajoriitii qabu injifatee akka itti deemu kan immoo sagaleen caalame hin hafaa jechuudha yaadni murna sana. Yoo gumii sabaatirrattis yaada sana irratti walii galuu dadhabame yaada sana yeroodhaaf kaanii waan dhaaba tokko godhu irratti immoo waliin hojjetaa hanga kora sabaatti eeggatama. Kun hin taane. Rakkoon kun keessaas alaasaa ta'u dhaabbilee amma miseensota dhaabaa jechuun koo hojii raawwachiiftuu dhaabaa amma isin biraa citanii dhiibbaa adda addaatiin dhaaba irrattuu qabsaa jiru jettan kana. Wajjiniin tokkummaa uumuun hin danda'amu ture akka amma jettan kanatti qajeeltoo dhaabaatiin qajeeltoo adda bilisummaa Oromoo irratti hundaa'anii nama hundallee yoo ta'uu baate yoo xiqqaate tokkummaa dhaabaa kana cimsuun hin danda'amu ture dhiibbaa alaa kana ofirraa ittisuun hin danda'amu ture waan jedhu akka kaastaniifani. Gaariidha hin danda'ama ture gama keenya yaalaas turre sanumarraa tokko kan isaa wajjin bahe kan dhiisee deebi'e kabiraatis hundi isaaniitis yoo deebi'an kallattii dhaabatitti sirna dhaabatti yoo deebi'an dhaabbi keenya jibban qabu. Isaan caalas immoo nuyi dhaaba kanaaf aantudha jenneetis miti. Garuu sagantaa qabna, sirna qabna, seera ittiin bulmaataa dhaabni kun boordii filannoo galfate qaba. Akkaataa itti hogganni geeddaramutu jira, akkaataa itti qeeqni iyyaatutu jira, akkaataa itti sagalee wayabaatiin wal bulchantu jira. Sana diigamee cabsamee gama biraatti yoo deemame sun sirnan ta'u. Koreen seeraaf naamusaa jira, koreen naamusaa fi to'annoo jira, wal dhibdeen dhaaba gidduutti ka'u kan laalu. So akka sirna dhaabatti isteeppiin jalqabaa nuti goone rakkinicha furuudhaaf koreen naamusaaf to'annoo kana akka waan kana gulaalanii gama lamaaninu walaba ta'anii qoratanii yaada furmaataa dhiyeessanidha. Koreen kun qoratee yaada furmaataa gaafa dhiyeessu hin baqatan irraa hafan. Sanaan booda gumiin sabaa wal ga'ee yaada koree seeraaf to'annoo irraa dhiyaate kanarratti hundaa'eeti kan nama 3 hojii raawwachiiftuu keessa nama 2 immoo koree giddugalaa keessa kan tarkaanfii fudhate. Kanaaf amma akka sirna dhaabatti yoo deemne jarri kun gumii sabaati irratti dhiyaatanii yaada isaanii tarkaanfachiisuu waan hanqataniif waan yaada furmaata koreen seeraaf to'annoo dhiyeesse sana fudhachuu waan hanqataniif hanga kora sabaatti ugguramanii akka turan irratti darbeera. Kana fudhatanii karaa sirna dhaabatiin kora sabaa eeggatanii achirratti dhibdee qaban koree seeraaf to'annooti irratti illee mufii yoo qabaatan isallee achirratti himachuu hin danda'u. Korri sabaa ka hundaati. Sanaan asitti immoo kun sirna dhaabatiin kan deemamu. Sirni dhaabaa kun otoo jirran ooliin garuu gara boordii filannootti deemamee boordii filannoo irraa falli dhufu tokkoffaa sirna dhaabaa kabajuu dhiisuu. Lammaffaa gulantaa adda addaati irratti hoggansa kaa'ame kabajuu dhiisuu. Koreen seeraaf to'annootis erbuu seenetti kora sabaan filame. Mirga qaba, aangootti qaba. Isa sana faalleessuu ta'a. Lammata gumiin sabaatis aangoo qaba gidduu taa'umsa kora sabaati irratti. Kanas faalleessuu ta'a. Kanaaf tokkoffaa shanee gumii walgahii kan waamu hayyudureedha. Hayyudureetu waamuu qaba. Lammaffaa waajjira qabna, waajjira keenyatti dhibdee kamiyyuu haasa'uu dandeenya.
Sadaffaa nu qofaa miti warra amma wal dhabe Jaldaawudii fi nama lamaan yookaan sadeen kanaa miti hogganni jira. Hogganni kun immoo seeraan ala ugguramee jira. Sagalee Jaalabdiin sagalee qaba. Nama isa filate qaba. Kora sabaatiin filatame. Jaal Mikaa'el akkasuma sagalee qaba. Kora sabaattu isa filate. Dhibdee kana kan Daawudiif kan Jaal Araarsa hoggaa goonu jaroota kana immoo mana hidhaatti hoggaa gannu ganuudha kun. Akka waan isaan hiree hin qabneetti. Kunis immoo keessumattuu hidhamni isaanii kunis immoo waldhabdee kanarraa waan madduun yookaan akka qabdiitti ta'e taanaan seenaa keessattis gaafatama qaba. Uummanni isa duuba jiran hoggana kana hunda duuba namni jira. Hoggana kana duuba warri jiran immoo gaafii gaafatu. Gaafii kanaaf immoo seenaa keessatti deebii kennuu hin dandeenye. Maaliif jara kana hiisifne ofii keenya bakka bu'aa taane hiree dhaaba kanaati irratti furmaata maayii kennina jechuun sirriin ta'u. Kanaaf kan nu jenne akka sadaffaatti jarri kun seeraan ala hidhaman. Warri abbaa langaa isaanii kee jira. Manni murtii si'a 5-6 barreessee jira. Seera ittiin isaan tursiifamu hin jiru unless dhaaba kana diiguuf ta'a waan ta'initti. Kanaaf namoonni kun sagalee qabu. Hoggansa keessatti hoggana dhiyaatanii bakka isaan hunduu jiranitti dhibdeen kun haa dubbatamuudha. Kanaaf garuu amma kara mootummaatiin kan godhame jara kana seeraan ala hidhanii tursiisuudhaan biiroo kana seeraan ala qabanii tursiisuudhaan namoonni muraasni immoo haqee akka waan kana dubbatuu fi sagalee caalmaatiin fudhanne jechuudhaaf akka amma jirutti shanee gumii nama 5tu jira ala kan jiru jechuudha. Kan ugguraman dabalatee jechuudha. Namni 3 warra uggurame namni 2 immoo warra gamanaan jiru. So yoo walitti dhufamee dubbatamee nama 3 hin caalamee jechuuf akkas yaadni kaloorri mootummaa. Dhimmuma kana furuudhaaf boordiin filannoo biyyaalessaa yeroo adda addaa yaada furmaataa kennee dadhabnaan amma immoo furmaata isa dhumaayyan kenne dhaabumti kora dhaabaa waamee dhimma kana haa furatu barreeffama jedhu yeroo torban tokko torban lama keessatti sin qaqqabsiiseera. Murtee kana akkamitti ilaalee dhaabni keessanii furmaata kennuudhaaf maaliin nama waan jirtan? Murtichi gaariidha. Kan falmaa turres kanuma. Kan nuti jechaa turre seera dhaabatiin haa dhumatudha. Seera dhaabaa jechuun egaa gulantaan seenjee sanarra darbee kora inni maayii. Kanaaf korri sabaa hawaamamu kora sabaati irratti dhibdeen kun isaa dhiyaatudha. Boordiin filannoo gidduu kanatti otoo kora sabaatiin furmaanni maayiitti hin kennamin gidduu galuun seeraa miti jenneeti kan falmaa turre. Karaa adda addaatiin galuudhaaf yaalanii akka seeran isaan hin baafne gaafa beekan isaanis murtii kanatti dhufaniiru. Kanaaf murtiin kun gaafii keenya ture gammachuun fudhanne. Garuu akkaataan itti Facebook isaanis irratti ibsan xinnoo ishee hir'ina qaba. Hir'ina jechoota akkaataa itti ibsamee gaariin ture. Xalaan mallattaa'ee nu ga'e garuu perfektidha. Kanaan booda boordiin filannoo yaalii akkasii godhee gama Jaldaawud fa'aan kun giddu galuudha ta'a, interferaansii ta'a, sirna dhaaba keenyatis diiguu ta'a jedhee waan falmeef nutis seera harkaa qabnuun jedha. Seera harkaa qabnuun akkaataa itti waan kana furru waan dhabneef akkaataa seerri dhaabaa jedhutti kora godhatee dhaabni furmaata akka itti kennu murteessineerra. Akkasitti keessaa ba'an. So amma korri furmaata kora godhatuun dirqama. Garuu kora godhatuuf wantootan ammas hin jeekan ammas danqaa ta'eera. Tokko biiroon harka poolisii ta'uunsa. Lammata hogganoonni kun koree kora qopheessitullee dabalatee hogganoonni mana hidhaa jiru. Koree kora qopheessitu kana jijjiiruun ni danda'ama ture. Otoo gumiin sabaa jiraate. Gumiin sabaa har'a harki caalu mana hidhaa jira. Eeguma dubbiin kun dhalatee kan baay'een isaanii kan hidhaman. Kanaaf amma murtii hoggaa har'aa darbe. Hoggaa har'aatti akka korri godhamu yookaan sadaasa muddeen 30 dura korri akka godhamu murteessee koreellee itti uume. Koree waliigalaa. Warreen koreen sun har'a baay'een isaanii mana hidhaa jiru. Lammata gumiin sabaa koree kana hundeessee muudee dirqama itti kennillee mana hidhaa jira. Koree sana rishaafil godhuuf yookaan jijjiirama irratti godhuudhaaf sagalee 2 sadaffaa gumii sabaa barbaada. Kanaaf gumiin sabaa immoo
seera malee akka ammasiin jedhetti hidhameera. Kun hundumtuu harka mootummaati. Mootummatu ta'e jedhee wantoota kana godhaa jira. Harki mootummaa kun dhaaba keenyarraa yoo ka'e dhibdee keenya ji'a tokko keessatti kora godhannee furuu ni dandeenya. Kanaaf immoo fedhii qabna nuyi waan dhibdee kanaa qofa otoo hin ta'in akka dhaabatti dhaaba cimaa ta'ee bahuudhaaf dhaabni kun karoora qaba. Dhaloota haaraas itti makatee dhaloota biyya keessa ture qabsoo kana karaa adda addaatiin namoota gumaachaa turan hunda hammatee kora sabaa sadarkaa ABO eeggate tokko akka biyyoolessaatti godhatee bifa haaraadhaan bahuudhaaf duruma sagantaa qaba. Anaaf kan naa galu kana ugguruuf godhame kunumtu. Mee hin kaasna osoo wal dhabdeen akkasii jiru hooggantoonni addichaa hedduun manidhaatoo jiranii kaan immoo warri ala jiran immoo wanta xiqqoodhaan wal dhabdeen jidduu keessan osoo jiru filannoo kanarratti yeroo gabaabaa kana keessatti furattanii abdii uummanni isinirraa qabu kana guutuudhaa fi hirmaanna jettanii ejjennoo qabdu akka dhaabaatti. Kan filannoo sii kaaseen jira. Filannoon nuti duras ibsineerra. Filannoon kan 2012 ture kan ta'uu qabu. Inni sun mata jabina garee tokkootiin darbeera. Murtee baal tokkeetiin darbeera. Yeroo darbu sana immoo waan dhiyeessine qabna. Mootummaan executive powerii qabatee haa turu, raawwachiiftuun haa turu, paarlaamaan garuu jiraachuu hin danda'u. Iddoo sana kaawunsiliin adda addaa uumame kan hajaa alaa dhimmoota hajaa alaa hordofu kaawunsiliin tokko paartilee hundumarraa. Kan dhimma nageenyaa hordofu kaawunsiliin biraa manni maree biraa hundeeffame kan dhimma nageenyaa jechuun raayyaa ittisa biyyaa poolisii waan akkasii kan hordofu. Akkas kan warra jaarmiyaalee dimookiraasii jedhaman immoo kan akka boordii filannoo dabalatee jaarmiyaalee dimookiraasiidhaaf gargaaran kan immoo geggeessu manni maree biraa. Akkas manni maree 3 ijaarame check and balance jiraate jaarmiyaaleen hunduu keessatti argamanii ce'umsa kana covidiif jecha ganni mootummaa dhumeera. So mootummaan kun fudhataman qabu. Filannoo immoo geggeessinee bakka isaa mootummaa haaraa ijaaruu hin dandeenye. Gidduu kanatti covidiin hammam akka turu hin beekamu. Hanga balaan covidii kun darbutti mootummaanis hojii raawwachiisummaa hojii birookiraasii isaa itti fufee garuu immoo jaarmiyaalee murteessoo ta'an dimookiraasii fi amma filannootti deemnuuf illee murteessoo ta'an sadeen kanarratti qophaa isaa akka murteessine hundumtuu kan keessaa qabu jennee yaada dhiyeessinee turre. Yaadni sun hin fudhatamne. Egaa yaadni sun fudhatamuu didee mootummaan kun ofii isaatii aangoo isaa dheereffatee paarlaamas itti fufsiisee waan hundaa itti fufsiisee boordii filannoos akka ofii isaatti qindeessee deema. Kanan fudhannu jennee ibsineerra jalqabumarraa. Egaa kun hin taane immoo mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa Oromiyaa ijaaruu qabna sadarkaa naannootti. Naannoon mootummaa ce'umsaa ijaarratee paartileen naannoo sanarratti fudhatama qaban bu'uura deeggarsaa qaban walitti dhufanii hegeree naannoo sanaa jeequmsa naannoo sanaa ittisuuf jecha nageenya lammiilee naannoo sanaa ittisuuf jecha walitti dhufanii konveenshinii tokko kora tokko godhatanii yoo fedhan mootummaa isaanirraa walaba ta'e kan abbootiin gadaa hayyoonni biyyaa keessatti argaman kan ce'umsaa yeroo muraasaaf yoommoo fedha kora sanaa ta'e immoo paartileen illee kan qooda keessaa fudhatan hundaa'ee ce'umsa kan akkasitti haa geggeessinu yaada jedhutu dhiyaate nu bira malee haala amma mootummaan itti jiru kanaan dimookiraasiitti nun ceesisu filannoo walabaa hin geggeeffamu boordiin filannoo walabaa miti hin baabsummaa qaba hin baabsummaa miti qaamoleen nageenyaa warri jedhaman poolisii tikni kun gartuu loogii qabu. Kanaaf amma biiroo keenya poolisiin ergama isaatiin ala biiroo jaarmiyaa tokko waardiyyaa ta'ee ji'a 6 kan qabatee jiru otoo hin baabsummaan qabu ta'ee nuuf biltsiginnaa qixatti ilaala ta'ee biiroo keenya wanti ugguree taa'uuf seera bu'uura seeraa tokko hin qabu ajaja mana murtii hin jiru yakki achi keessatti hojjetame hin jiru. Baabsummaa qaburraa ka'ee mootummaaf baabsuu loogurraa ka'ee maal ta'eera qaamoleen silaan walaba ta'anii nagaa eegsisuu qaban gartuu tokkoof kan duulan ta'anii mul'atanii jiru.
miidiyaaleen illee walabaa miti. Miidiyaaleen illee harkisa mataa isaanii qabu. Kan mootummaa silaa beekamaadha. Gartuu aangoorra jiru kana wanta inni seeranis ta'e seeran ala hojjetu hundaaf dibbee rukutaa oolu. Kanaafi dirreen siyaasaa akkanatti loogummaan guutatee yeroo jirutti filannoon itti deemnu jeequmsa ta'a malee biyyan tasgabbeessu. Inni maayi nageenyi waaraan hin jiru. Namni buqqa'aa jira, wal waraansi bakka adda addaatti jira. Lolli kaabaan jalqabee dhihaanis kan biraattu godhamaa jira. Giddu gala Oromiyaattis nageenyi hin jiru. Haala akkasii keessatti filannoo biyyoolessaa geggeessuuf hin danda'amu. Hin danda'amu filannoon sunis immoo kan nageenya fidu hin ta'u. Kanarratti dabalataan immoo akka addaatti jaarmiyaalee Oromiyaa keessatti fudhatama guddaa qaban KFO fi ABO irratti uggurri godhameera. Biiroon isaanii cufamee saamameera. Dhugaadha kun. Meeshaan biiroo keessa jiran saamameera. Iddoo hedduutti kumaatamaan namni hidhameera. Hogganni immoo nuti dorgommii kana keessatti adda durummaan dhiyeeffannu falmii adda addaati irratti nu qooda fudhatan loogii siyaasatirraa kan ka'e hidhama siyaasati jennee fudhanna kan KFO'tis kan ABO'tis hogganoonni. Hogganoonni nu fuulduratti fidachuu fi dorgommii kanarratti gareen federaalistii olaantummaa ittiin agarsiisu malan hundi hidhamanii gareen tokko qofti gareen farra federaalizimii ta'e gareen farra sabboonummaa uummataa ta'e tokko qofti qe'ee keenya keessa akkasitti hobobsaa hin ta'u. Muummichi ministeeraati illee gaafa aangootti dhufan wanta dubbatan faallessa. Paartilee morkatootatti balbala cuftee miidiyaa hunda dhuunfattee anatu dorgomee injifate yoo jette bulchaa gandaa yookaan የሰፈራ አለቃ bulchaa gandaa ta'uu dandeessa malee hoggana biyyaa ta'uu hin dandeessu jecha isaati. Har'as santu ta'e qabatamaan Oromiyaa irratti har'a Jawaarfaa agabuudhaan kan guyyaa afuraffarra gahan rakkina siyaasaa biyyattii keessa Oromiyaa keessatti immoo addatti uumameen wareegama keenyan dhufe immoo jijjiiramni har'a jennee warri kun ittiin bookkisu kuni wareegama keenyan dhufe. Miseensonni KFO'tis miseensonni ABO'tis itti wareegamanii itti cabanii itti buqqa'anii itti hidhamanii itti lubbuu dhabanii jiru. Har'as immoo deebi'ee miseensuma kanatu mana hidhaa guute. Gadda Jawaarfaa biraadha Qaallittii qofa 5,000tu jira dargaggoonni Oromoo kan ijji bade kan harki naafate meeqa har'as manneen hidhaa naannaa Finfinnee naanna'an Galaan Sabbataa Daalatti kana kan guute hidhamaa siyaasaa Oromooti. Egalee Qaallittii Qiliintoo amma immoo Mojoollee fidaniiru. Kana hunda hidhamaa Oromootu hidhamaa siyaasattu guuteera. Haala akkasii keessatti si harka maranii hidhanii sochii kee hunda ugguranii biiroo keessatti cufanii filannootti galtamuun galtuuni waan baacoti. Haa ta'u achumaan mee wal qabsiisnee wanti kaasnu rakkoolee amma kaastan kana hundaaf ka'umsi isaa paartileen siyaasaa maqaa Oromootiin hundaa'an akka adda bilisummaa Oromoo harka tokko nageenya harka tokko waraana waan filataniif isiniin jedhu gareen isin amma jettaniin kun maal jedhaniitu kaasu adda bilisummaa Oromoo nagaadhaan hanqabsaa jedhee erga biyyatti galee caaseffama isaa biiroo isaa banatee hojii eegalee miila isaa tokkoon immoo bosona maqaa isaatiin garee waraana waraanu jira. Kanaaf biyyi nagaa argachuu dhabee sababa kanaan illee tasgabbiin naannoo keenyattis ta'ee daangaawwan amma kakkaastan kana keessatti ka'ee kanaaf iddoo lama dhaabbatanii injifannoo amma sabni keenya Oromoon hedduu kana argachuun hin danda'ama jedhee amanaa dhaabni keessatti. Nuti iddoo tokko jirra komiin kun soba waltajjii adda addaatti irratti ibsameera waliigalteen adda addaa ta'eera waan waraanaa sana akkatti keessaa baane beekta jalqaba galchaa jedhamee dhiibban dhaabarratti godhamaa ture waan danda'u dhaabni gama isaatiin godheera hayidureen dhaabaa hanga beekii deemee jaalmarroo dubbisuutti gaheera waraanni banamee innillee naqamte irraa deebi'ee nutu inni furraa isinis gidduudha baha jedhame Tamaajoor Shumee irraa Jeneraal Biraanuu Juulaa fa'aan kun ifa waan riikardi ta'ee jirudha. Achiin booda abbootii gadaatii fi koree teeknikaatti dhimmi sun darbee humna keenya ol ta'e maaliif nu hidhanneen jirru
Siigalee hidhannoo hoo jiraatte hidhannoodhaan dirqisiifta qaama tokko. Maaliif atis hidhannoon jirta galuu murteessinee irraa hidhannoo hiikaa yoo jette atis hidhattee yoo jirtu ta'e inni hin hiiksifta. Garuu fi keetii Finfinnee keessa teessee qaama hidhatee jiru tokko kan hamma har'a mootummaa nu hiikkachiisuu dadhabe tokko ABO'ummaa hiikkachiisuu dadhabeen hojii siyaasa hubachuu irraa maddee miti. Ittumaan si yakkinaa yoo ta'e malee. Kan lammataa waraana geggeessuu waan laayyoo akkasii miti. As Finfinnee taa'anii eegumsa mootummaa jala taa'anii waan geggeeffamus miti. Inni sadaffaa jettee malee haga har'aa si himeen hogganoota hidhan kana sababa kanaaf hidhan yoo ta'e maaliif evidensii dhiyeeffatanii ittiin Jaallabdii bar himannaa jaatti jijjiiran sittan hima. Himannaa jaatti jijjiiranii maa irratti maal jedhan 2016 ergamaa wayyaanee tokko dirree kibbaatitti adabsiifteerta. Physical punishment reebsifteerta mooratti galchitee 2016 akka faranjitti. Yeroo sana Jaallabdiin Asmaraa ture. Ragaa gahaatu jira. Hin goone waan sana. Otuma go'eewu dhiifama jedhamee darbeera. Amnesty proclamationiin labsameera. Wanta dhaabonni hidhannoon turan nu qofaa miti Izeemanis amma har'a Izeemaa kan ta'e Gimboo Sabaattinis hidhannoon ture. Ogaadeen hidhannoon ture. Waan yeroo hidhannoo waan yeroo qabsoo hidhannoo irra turanii sun dhiifamaan darbame walta'iinsi haaraan godhameeti kan gale. Namni kun ajajaa waraanaa waliigalaatti ture Jaallabdiin. Yeroo sana turetti yeroo qabsoon karaa sanaan turetti waan godheef har'atti hin gaafatamu ture. Dhuguma har'a immoo yakka akkasii godhe otoo ta'e kan har'aa kana fidu hamma kan eengaddaa sana barbaadanii argatan sana yookaan yoo argatan ta'e jechuudha. Sobaanis itti yakkan sana har'a kana godhaa jira qabatamaan jechuu danda'u turan. Hin goone garuu kan jedhan akkasiin jee kan bara 2016 fidan. Dhiifamaan darbeera raajiidhaa waan kana kaasuun. Lammaffaa immoo kan si ajaa'ibsiisuuf si kofalchiisu har'a wayyaanee wajjiniin akkamii waliin jiru. Wayyaanee wajjiniin hanga rokkeetti walitti dhukaasan gahan. Miti lolatu ka'e wayyaaneen har'a paartii seeraan ala ta'ee lolaan wal dura dhaabbatanii mootummaan federaalaa mo'atee isaanillee teessoo isaanii Maqaleerraa kaasanii amma gara Guleellatti galan akkasirra jirra miti. Jaarmiyaa sanaaf nama ergamaa ta'e tokko adabde jedhanii har'a nama adabuun har'a nama himannaa har'a aktiif kan ta'e har'a sirratti banuun dhuguma olaantummaa seeratiif miti. Jaal Mikaa'el faa abbaan alangaa homaa himannaa irraan qabu jedhee kan cufe himannaa akkasii qabu taanaan maan dhiyeessin. Himannaa akkasii anaaf Jaal Daawud fa'a irratti qabu taanaan mana murtiitti dhiyeessuudha bar seera si gaafachiisa. Malee akkanumaan waltajjii gurguddaa gaafa argattu bakka lama dhaabbatu jechuuni abbaa dubbatuufuu yakka ture tokko maqaballeessedha. Mee achuma irratti isin qaba. Waraanni adda bilisummaa Oromoo bosona amma wal waraanaa jiru. Waraana adda bilisummaa Oromooti maqaansa. Adda bilisummaa Oromoonni magaalaa Finfinnee waajjira qabuu fi amma isinii dubbii sab-qunnamtii taataniif illee adda bilisummaa Oromooti. Waraanni kun kan keessan immoo kan keessan miti. Achirratti dogoggora. Maqaan tokkoo fan jedhe anam. Lakki maqaan tokkoo miti. Waraana adda bilisummaa Oromoo hin jedhamu. Sirritti dhaggeeffataan keetis kan addaa baafatu. Tasuma seenaa keessatti waraanni kun waraana adda bilisummaa Oromoo jedhamee hin beeku. Waraana bilisummaa Oromoo jedhama. Waraana Oromooti malee waraana adda bilisummaa Oromoo miti. Kan dhaaba kanaa miti. Waraana birmadummaa saba isaatiif qabsaa'u. Yeroo dhaaba wajjin ture wiingii tokko ta'ee tureera. Amma immoo adeemsa isin ittiin deemtan Asmaraa ittiin galtan irraa quufan qabu. Sirna kanas immoo hin amanu. Naaf hin ta'u murteen isin dabarsitanii jedheeti didee hafe. Didee hafuu sana amansiisuuf yaalame hin danda'amu. Karaa biraatiinis yaalame. Sunis amantaan mootummaan irraa isaan barbaadan sun hin guutamne sanaaf hafanii sanaaf kaayyoo isaaniitiif galma tarsimoo isaanii qabatanii yookaan taaktikii nu baasa jedhan qabatanii waraanaa jiru. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo labsee jira ifatti. Waraanaan taliigu bosona keessaan qabu jedheera. Ifatti miidiyaan baame
ifatti walgaltee pirezidaantii Shimallis fa'aa bakka argametti walii mallatteessan. Kana jechuun garuu nuti ammas taanaan dhibdee waraana sanaa wajjin jiru karaa nagaatiin haa furamu kan jedhu irra deddeebinee waan kaasnu. Nuti dhibdeen biyya kanaa dhibdee pilootikaati wal waraansaniin furamu including kan kaabatti duulame sana dabalatee dhibdee pilotikaa biyya tokko keessatti dhalatu humna waraanatiin ukkaamsuun hin danda'amu. Kun baroota dheeraaf laalame hin milkoofne. Kanaaf walta'iinsa dhibdee kana furuurra haa geenyu. Gaafiin hogganoonni waraanaa kun hogganoota waraanaa baay'eetu jira. Dirree kibbaa, dirree kaabaa, giddugala kanatu jira. Kan dhihaa jira. Komaandaroonni kun gaafii qabu. Gaafii sana akkaataa sirnaatiin akkaataa pirootokooliin idil addunyaa hayyamuun yoo barbaachisaa ta'e qaamni sadaffaa gidduu galee haa ilaalamu jenna. Ejjennoon kun kan nuyi shiftaa hin jennu har'as kaayyoo isaatiif waraana falmataa jirudha. Nuun immoo tarsimoodhaan gargar baane as jirra. Karaa kanarra jirra. Eega karaa kana filannee isaaniin gargar baane qunnamtii wayiituu hin qabnu. Kun immoo dhugaadha. Otoo qabaanne isaanuu akka duratti siin jee miidiyaatti bahanii hin dubbatan. Olaantummaa seera kabachiisu miti. Abbaa seera sana cabsee seeraan ala waan kana raawwate tokko seeratti dhiyeessu. Lama akka jaarmiyaatti immoo yakki akkasii hojjetame taanaan jaarmiyaa evidensiidhaan akka jaarmiyaatti jechuudhaaf shaneen gumii taa'ee waan kana qindoomina kana tumsa jechuudha. Yookaan gumiin sabaa hidhata waraana kana wajjin jiru hoogganaa jira jechuudha. Hooggansa dhaabarraa kennama jechuudha. Malee namni dhuunfaa karaa dhokataa ta'een yoo qunnamtii qabaate namicha dhuunfaatti itti gaafatama. Isa sana seeratti dhiyeessuun dirqama mootummaati. Gara akka jaarmiyaatti yoo ta'e immoo jaarmiyaatti seerichaan gaafachiisanii boordii filannooti irratti illee hirmaannaa fincilaa irratti godhaa jira. Kanaaf jaarmiyaan kun nuuf haa gaafatamu jechuun mirga isaanii ture. Okay, ABO kanaan shakkanaa jira. KFO hoggana KFO maaliifidha? Biiroon KFO maa cufamu? Maaliif sochiin KFO uggurama? Sigale kan keenya amma rileeshinii akkamiin jee kana sammuu namaatillee kachiidha. Salphatti sammuu namaa qaba wanti kuni. Jarri kuni sobaaf adda ba'an malee walumaan jiru jedhanii associate godhuudhaaf isaanii salphatee ta'uu mala. Warra biraa hoo maaf kanaan himatu? Eegumsa isaanii ramadamnii fi Jawaar nama meeqan eegamaa ture? Diddaa karaa amma imaammata amma piipin itti jirtu kana agarsiisaniif jecha hogganoonni keenya kan dararamaa jiran.